Akkasika namni keenya jechuun gisee rakkoo keessan nu ilaalin eegaluuti bal'oo baanii ati nurraa huccuu qayyarte qaama san nurraa deettee nyaata nurraa jijjiirtee nama nu goote namni keenya tokko hin jiruutu nama hin qabnu rabbi. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Jirtu warreen waaqeffataa kan kiristaanaa kan musliimaa hundi keessan Oromooti. Warreen biyya alaa kan biyya keessa baadiyyaatti salaamanni kiyya bareeda isin haadha qabu. Akkam jirtu? Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolamu. Ijoolleen kanatti argamtu ni agartanii qabsoo jabduu fi waabee meeqa keessa dabreetiin warra taariibaa harkaa fuudhee akkuma agartanii mucaan kaanii sadhammeetii hidhaa jira. Qabaddeen isin hidhee addaa waan takka takka hojii naasoo jeetiin dheeyifadha irraan tana eegaan achirraa baase hojii naasoo meegaa yoo kunis mana taariibaati tokko manaan jechuu baatan mee hojii naasawaa nu faana tura hanga dhumaatti. Channel kiyya baaree warri ta'an like fi subscribe nu gargaara. Maal akkuma taa'e qabatan? Wanni mataa kana qabattuuf maali? Yeroo ati nama taffaara. Laa akkasii miti rakkuma amma dura keessa kunneetutu gisee sayyee yaadaddu jechuudha. Waan birootiin dhagahamee lubbuun boo'ii na fedhee bakka gammaa. Rifaatu sanirraa amma na keessaan baane jechuudha. Hayi amma warra taariibaa harkaa baatee miti? Kanumaan beekan rifaatuun gaafa sanii amma dureen irraan baane jechuudha. Ammallee akka waan amma saareetti deebi'uu deemuun nama fakkaatteetiin yaada sanirraa jechuudha. Kalaasanii beektaa miree kaakasa. Mana kana namanne? Hin amanne mallee yaa rabbiin gaa. Maali namsi dubbatee jira? Laa namni tokkollee natti hin dubbanne kanuma akkasiisan kaa. Seenaarra kunne san gisee yaadan. Maaltu si gaddargama gisee yaaddu waamee laala kaate. Ati amma achii fi asiin tokkuma jetteeti? Laalakkii tokkoo miti kaakaa isaan baastee barbiyehe. Ilaa ammaa ruuzumaadii sanuu dhabnee jechuudha. Agabuu isaan gisee nu fixxee bishaanii fi nuti katakkaa waliin argin jechuu akka baayaraa dhufnetti. Ilaa ammaa jechuudha gisee sana amma kaakaa isaa fi alhamdulillah rabbi ilaalamee kan isaan baastan yaa obboleeyyan keenya. Jechuudha gisee sayyee yaadaddu wanni biroo daddagamaamtee lubbuun boo'ee naan jettee akkasii mataa gaggabu. Akka kunis ni jira jechuudhaati. Sanii akkasi. Namni gunii fi mana taariibaa jiru nama hidhaa jiru jechuudhaati. Dhugaadha akkam islaama achii fi asiin maaltu garaagarummaan achii fi asiitu jiru maali? Garaagarummaan ammaa akka gaafachiisanii miti hammarra hoyyoo hin agartu bifti keenyaa xiqqoo hoyyoo itti agartu reefurra lakkumaan wayyaa lakkumaan sissiqaa goobanaan dhageenye. Sissiqaa goobanaa? Ati maashaallah ibarati. Ammallee homaa takka anti inshaallah ganaadha. Deengada baatan achirraa biyyuma lama eegaa bultan na bira. Mee naanaati maqaa bareeda qabda. Naanaatu maqaa sii ilaalaa bareedina. Kaameratti jedhee gala akka nama taa'e qabda. Naanaatu akkami? Fayyaadha? Jirta? Akkam islaa eegaan hidhaa san keessaa hidhaa Oromoo harkaa isin baase? Maaltu isin dhagahame? Baay'eetu nu dhagahame fayyinee. Asi mochii irra wayya? Yaana bakkuma irraa baastee nu geessite saniin baana malee bakka irraa nu baarte tan baanu. Egaa gaama mana taariibaa harkaa isin baasee isin fide achimoo asii mana warra taariibaa sani moo mana shanya kanatti irra si wayyaadhaa jiru isin jechuudha. Mana shanya kanatti irra wayyaadha. Gaafas dheebunnee rakkannee fincaan dammaa bakka dheebuun dhabnee addaanee namarraa baanee. Nama isin eega? Eegaa mana keessa nu eeganii bakka itti gabbaanu qabnu. Beeltinis nu fixxee achiis nu baasanii bakkuma nu baastan kanaa ta'u. Nama yaadannoo kan waamsite malee amma alhamdulillah fayyineen jettu. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya qaalii waan takka irraa fuudha jeetiin dhiyaadde mee ammas deebiitiin gaafadhaa jecha quubsaa naa himutti hin jiranii fayyadu. Manni marii fata fakkaata? Laa rifannee amma jechuun rifaatu bar jechuun wallahi rifaatota kan qabnu bireessa keenya garuu hamtuu keessaa illee nu baastee jirta. Amma garuu akka tattaa'urraas gaa
manuma dalagaa namni itti akkaatu qoshoollee akkasitti ni jiraamire akkasitti inshaallah rabbi haatillee gaabbareessa rabbiiti beekta akkasitti inshaallah rabbi akkasitti qoshoo daddalagannee akkasitti nama dachaanee inshaallah bifa namaatti dachaanee akka biyya teenyaa dhufu dachaanee atillee akkasitti yoo rabbi inshaallah haa rabbiin haa jiru rabbiin nuuf hadu inshaallah akkasitti bira dachaanaa carraaqattee carraaqattanii ka warra keessanis gargaartan. Anis akkasumaan fadha. Dalagaallee taama tokko yaana baay'ee takkaa fi tarraa bubuunullee feenu. Amata guutuun keessa. Amata guutuu maaliif akkaataa seenaarra kun nagis yaadan amata lamaa yoo ta'e jechuudha. Naannoo ta'e ta'u. Kan sanuma raayyanis ta'an amata lamaa. Amma isin shakkiin isin irraa qaban. Ijoolleen isin dura baase gartanii ijoolleen san jaalala eegalteeti manatti kophaa dhiiraa yammachuu jirti. Nuti akkasii miti. Isinis dhalaan waa amantiin qabdu akkanumatti isin sodaadhee ani dura dalagaa isin naquu dura firraa nama keessan isin barbaadeeti namuu nama qaba gandallee taatu gosa isaallee taatu namni waa naman dhabu firraa namattiin isin kannaa ta'ettuun qaba amantanaan isin mari'achuu fadha. Akkasii miree. Ijoolleen ta'an dhiira mana yaammataniiti ijoolleen dhiira mana yaammataniiti. Jaalala waan jaalisa wajjin oofu jiran. Chaayinaala mucaa jalattiin argee viidiyoo waraabaniiti. Eegaa isinis shakkiin isin irraa qaba. Jaalala eegalaniiti numaatu waan biraa keessa waliin jiran. Dhiiraan duuba mana yaammatanii. Kanaaf isinis karaan isaan baansan isin irraan oolu amma waan jiru nama keessan meenatti himaatii namoota asitti onnettan yookaan bakka dhalaan jirtuun isin geessa dalagallee achitti yaasin naqanii. Akkam jettan tanaan isin hojii marii adda jeeti. Akkaan jee haamee dhaggeeffatu siifin nama hin qabnu jechuudha. Nama akkasitti namni keenya jechuudha haa gisee rakkoo haasan nu ilaalin eega nuti bal'oo baanee ati nurraa huccuu qayyartee qaama san nurraa deettee nyaata nurraa jijjiirtee nama nu goote namni keenya tokko hin jirutu nama hin qabnu rabbiifisi malee. Kanaaf namni fi kafadee'oo. Namummaa jechuudha namni kafale obboleessi bakka deemu obboleessuma keetti walii toltan. Akkas jechuudha gisee rakkoo keessattuu nu laalle eessa jiran jedhii nu laalle maal nu godhan maal faayidaa amma dhaggeeffatu seefiin maqaa yaada kiyyaan seefan. Nuti dalagaa isumaan nu keessa dalagaasi asumarraa seennee amma tokko dalagannee mana maqaa kana buunee inshaallah rabbi akkasii kaawara keenya akkasii nurra rakkata illee. Akkasan rakkoo shaalanii jiraamire. Wayi nagan taare wayi nagan tanii amma namni dalagaa baatii 5 amata yoon isin arge deebitanii achiin dhiirtifaan isin baasuu dandeessi. Na dhiira jana jentanii. Telefoona waan hubitte haa. Telefoona waan hubittee nuti dhiirarratti akka gadi hin qabnu siinsi. Dhaggeeffadhu telefoona nu hubittu akkama nu naayitee dalagaa jechuudha dalagaa amata akka nu geessite. Gisee baatii amata kan kuuttane sirra dhufnee. Inshaallah haala biyya ni jiraamire akkasitti biyya lubbuu qabtuu jaalamana yaman keessaa sin tatteenyu nuti yamaniin dhufne suutiif dhufne akka dhufne ni dhabne kalaas kaa'amma amma tokko dalagannee hafuura baafannee qaamna kan jiise nutti eebi. Taarifa sanillee inshaallah nu oofaan jiran kara kiyya yaadni kiyya akkasii jira. Saniifuu si malee nama biraan beeynu waanjuu qabdan. Si malee tokko beeku. Naannaa keessatti akkasuma. Akkasumaan amma godheetiin xiyyeetti kanaan jamalee. Sinu banne. Ansiifin maqaa warra keenya sanuu giseen dhufallee warra keenya si duru dubbisee achi booda dubbisan. Si duru eetiin baasee warra keenya eessa jirtee achi jirti namni boqamu jiru ati jechuun warra keenyaas waggaa warra keenyaan biroo hundanaa dabartee jirta. Nan dhalle malee obboleettis naaf taata abballee naaf taata obboleessa lubbuu qabu naaf taata jechuun inshaallah rabbi. Galatooma. Naannaattis akkasumaa miti. Akkasumaan. Eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkana jaanii dubri keenya akkana jaanii singannuu yaanii taan jaalalana jalaa eegaltee isaanis nama siitii barbaadeen bira geessaa isaanillee nuti naman qabnu ja'aniiti harkanattiif kannanii jiranii fuudheetiin ani manni kiyya mana dhiiraatii dhalaan keessan jirtu ganda ollaa geessee achitti waan isaan barbaadan godhee fi akka dalagaallee oofan dalagaa biyya kanatti dallaala namaa kabalaniiti. Nama oofanii akka dalagaa geessan achi geessee isaan quba qabaadha jechuudha. Takkasiiti namni khayrii rabbi nu haa dalachiisu khayrii dalayneeti ammas waan akkana abbuun harka isiniif hin dhiyeessaa viidiyoo ijoollee
warra taariibaa barbaadiitiin harkaa guura. Anis wanta akka waan na godhan hin qabanii egaa obboleeyyiin kiyya kana jedhanii anilleen isaan akkana jechuudhaaf qomaan daawwaddaa obboleeyyiin kiyya obboleeyyiin koo hojii dhalatan qofaami namni hojii wal ta'e hundi Tigree fi Amaaraa uumaan ta'ane obboleeyyanii takkasiitii hanga dhumaatti nu faana tura hangaan viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufu isaanis rabbi akka jechuu galalaan garagaggalii fedhu jaalalaa qaba hanga dhumaatti nu hordofaa baay'ee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jaa.